Harka fuunee akkam jirtu maatii Miltootek har'a kan isiniif qabannee dhufne akkaataa user interface yookaan immoo akkamittiin akka namni tokko kompiitara duukaa interact godhu yookaan walitti dhufudha. Akka namni tokko kompiitara duukaa interact godhu yookaan walitti dhufudha. Interactioniin kompiitaraa fi nama gidduutti karaa lama uumamuu danda'a. Inni jalqaba graphical user interface dha. Graphical user interface kanneen nun jennu wantoota as gubbaatti ilaallu kana ilaaluudhaan look and feel jechuun akkuma ilaalleen adda baafachuu. Fakkeenyaaf amma folder tokko yoon create godhe jalqabumarrayyuu folder tokko create gochuu fi right click jedha new jedha. New kun garamitti akka inni nageessu yookaan immoo eessatti akka inni nageessu akkuma sirraa argaa jirtan gara folderidha. Yeroo kanatti akkuma ilaalanii hubachaa jira jechuudha. Akka kana godheen maqaa foldera kiyyaa kennuuf hin danda'a jechuudha. Kana fakkaata graphical user interface kanneen nun jennu kanneen icon batanii garaa jechuudha. Ijumaan ilaalle kanneen gochuu tarii wanti kun amma fakkeenyaaf foldera kana yoon bane foldera kana gubbaa irratti fakkeenyaaf naannoo kana irratti yoo argaa jirtu ta'e minimize batanii ta'uusaa kanatti bu'eenan akka inni minimize ta'u akkaataan maan ilaaleeni kun immoo akka inni restore down yookaan immoo akka inni bal'isuu fi xiqqeessu kun immoo close ta'uusaa haala kanaan hubachuu hin danda'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo command line dha. Command line interface dha. Fakkeenyaaf command line interface dha fi command prompt fayyadamna. Akkuma isin as gubbaarratti argaa jirtanii fakkeenyaaf desktop kiyya gubbaarratti folder tokko create gochuudhaaf sila bifa kanaan new jedheen haala kanaan gochaa ture. Amma immoo bifa command line tiin isinitti argisiisa. Amma desktop kiyya kan seenuun godha cd desktop kana booda amma desktop kiyya irra jira make directory fakkeenyaaf maqaa folder kiyya Milton jedha. Kana booda enter bu'a. Akkuma isin argitanii kun bakka kanatti maqaa folder kiyya kana naaf uumee jira jechuudha. Ammas folder bira uumuu yoon barbaade akkas jedhee numaa jechuudha. Kana booda haala kanaanidha. Kun command line dha jechuudha. Bifa ajajaatiin yookaan bifa jechaatiin kan nuuni waan taanudha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. User interface karaa lamaanidha. Command line interface fi graphical user interface dha jechuudha. Namni tokko kan inni kompiitara faana ittiin wal quunnamu bifa kanaanidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf command prompt kana gubbaa irratti yoon barbaade kanaan cufuu nan danda'a. Garuu bifa kun maalinidha? Bifa graphical user interface dhaanidha. Fakkeenyaaf immoo bifa command line dhaan cufuu yoon barbaade exit jedheen enter itti bu'a jechuudha. Kana fakkaata gabaabaatti wanti nuun har'a waliin ilaalle graphical user interface dha fi command line interface dha. Channel keenya subscribe like share gochuun dagatinaa sabaa maalee hawaasummaa Facebook Twitter keenya like follow share gochuun akkasumas channel Telegram keenya join gochuun nu hordofuu nu bukkee dhaabbachuu hin dagatinaa. Galatooma.